channel kayir yare ummata balla oromotif ummata Ethiopia hundaf guyyan arra guyyaa seen qabeessa guyyan arra guyyan biikeen enyumman keenya addunyaa irratti bifa addaatiin itti fe waan ta'eef baga gammaddan baga waliin gammanne jechuun barbaada. Seenaan kun karaa nama tokkootiin bakka bu'ummaadhaan haraawwatu malee hundi keenya itti rakkanne itti kadhanne itti boonyee seenaaf injifannoo addaa fi kan finne ta'uusaa nan hubadha. Bakka bu'aa keessan ta'ee addunyaa irratti maqaa keessan eenyummaa keessan biyya keessan ibsuu danda'u kootti gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Baga gammaddan jechuun barbaada. Carraa kanaan fayyadamnee tokkummaa keenya ittiin ijaarrachuuf eenyummaa keenya bifa haaraatiin ittiin ibsachuuf ijoollee ciccimoo haaraa ittiin nu keessaa baafachuuf itti gargaaramuu qabna. Tokkummaan murteessaa akka ta'e kanaan dura injifannoo arganneen kan hubanne waan ta'eef kana booddees sabaaf sablammii biyya keenya keessa jiraatan hundaa wajjin ta'uudhaan biyya keenyaafis biyyoota ollaafis qoricha dawaa ta'uu akka dandeenyuuf waliin haa hojjennu, haa jabaannu, cimnee hiyyummaa keessaa baanee gara badhaadhinaatti ce'uu akka qabaannuuf ergaa kun dhaamsuu barbaada. Guyyaa gammachuu, guyyaa nagaa, guyyaa gaarii isiniif haa ta'u. Carraa kanaan fayyadamtanii maana kon dabarsuu barbaada. Bakka bu'aa keessan ta'ee sadarkaa addunyaatti badhaasa kana fudhachuu adanda'u malee badhaasni kun kan hunda keenya akka ta'e nan amana. Baga gammaddan. Waaqayyo kana gochuu isaatiinis ulfinni guddaa isaaf haa ta'u. Cimnee tokkummaa keenya eegnee biyya keenya haa ijaarru, badhaadhinaaf hinnu, wal dhibdee wal mormii